Egaa ijoollee keenya har'aan tanaa akkuma beekamu waa'ee reeppoortiiti jechuudha. Waa'ee reeppoortii isin agarsiisuun barbaadan reeppoortii peejii yookiin immoo argitee akkaawuntii malleen yoo godhuu barbaanne hundi ni danda'ama. Fakkeenya haala giruppis haa ta'u kanuma barbaadee haa ta'u jechuudha. Gaafas maal goona jalqabaaf yoo liinkii qabaanne liinkiin dhufnaan liinkii qabaachuu baannaan maqaa barreessina jechuudha. Keenya amma yooni manyaa kinoona dhufee jira. Jalatti kina kananni wal manya kana gaafa akkas goone yooni manyaa kana reeppoortii goona gaaf jennee haala sanii tuqaa sadannan ka gamanaa tananii argitan laayikii jala kan jiru tuqaa sadannan san gaaftun waa meeqa tarma keessa baha balbala sadii kaaratti peejiidha faandi ispoort oo reeppoort peej kan jedhu kana yookiin immoo suggest edishiniidha yookiin immoo siifsan sadannan afrannan keessaa kam goona reenu kan tuqaa amma argitee ofirraa qabdu tana findii tana dhoofne jechuudha. Findii ispoort ishii asi gaafa goonu maaltu nuu baha akkasitti nuu baha jechuudha. Gaafa san eessa dhoofna bakkeen jajjabduun iskaamtaan argitanii ishiidha fact page bakka san gaafa dhoofnu reeppoortii goone reeppoortii badaadha sun jechuudha. Viiwaan sunilleen akkasuma kana keessa takka kana sadannan reeppoortii godhuudha. Fakkeenyaaf reeppoortii godhama kan isaa dhaha jenna. Reeppoortii gaafa godhu akkanattiin dhaha. Gaafas maal laan jedha sanuma qofaa fakkisaniiti dabala. Asii. Kana keessaa maaliif san barbaaddee naan jedha bizineesiidhaaf immoo yookiin immoo rakkoo biraa of hedduu qabdammoo yookiin immoo argitee namarratti duulumoo yookiin immoo poppilisfaajoor inni maal barreessite koompaanii poppilisfaajoor sanirraa rakkina qabamoo koompaaniin isaadhaa sun jechuudha yookiin bizineesii kan ka'eetti irratti rakkina uumemoo maalii jedhee gaafii fide beete gaafa saniif gaafii tokko inuma naan barbaadiin kan hin jedhuun itti dhiyeessa. Bas peejiin kun yaa hidhamu kan hin jedhuun itti deebisa. Fakki peeji achirratti ni dhaha ni keessin godha reeppoortii godheen jira jechuudha. Argaa jirtanii mi amma sallammanii ni godhe. Blook itti dabaluun danda'a gaafa san immoo hee'ool ishii jalaa san illee yooni manyaa kan jettu garte hee'oo yooni manyaa. Waan yooni manyaa laallataa guutu nurraa hidhaa kan hin jedhu yookiin immoo bolookuma haa ta'u yooni manyaa kan hin jedhu. Bolook saniin godha fakkeenya hayyee bolook ofirraa godhe dooniin godha. Xumureen jira jechuudha. Haguma kana bas bolook haguma tana gaafa saniin booda ati ofirraa baate ni argee haala saniin amma gaa haala kanaan akkasitti ni hojjannaa jechuudha. Reeppoortii akkas goona. Haala sin garsiise malee immoo yooni manyaa irratti fakkeenya yooni manyaa nama biddeeniiti huuttuu nama jiraatii miti. Ani haala ittiin goonu sin garsiise malee yooni manyaa bolook godhaa miti bakka kanatti. Egaa haaluma beekamuun kan biroodhaatillee yoo barbaanne haaluma saniin argitanii barbaannee taayyee illee barbaanne akkuma isaan taayyee jennee argitee kinoo taayyee danda'a araadoo kinootila. Barbaadaa jira amma na argateera jira jechuudha. Hayyee taayyee san maaliin godha bolookin isa godhuu hin barbaade haaluma sanii ani amma duraan keessan jira isa qabadhee jechuudha. Flowing godhee hoon kan hin qabaadhu taate flowing san dura ofirraan buqqisa jechuudha. Yuun fool ofirraa godheetiin saniin booda suggest edition saniin godhuu achumaan dhahammas bakkuma san. Support or report page peejii saniin godha akkuma saniin naa fidammas haaluma san. Hayyee achumaan dhahanii saniin booda kanan itti dabala. Haala saniin nekeestiin godha. Hangama kiyyaan iyyannoo godhee jechuu fakkeenya. Yoon foolilleen ofirraan godha. Yoon barbaade haala saniin blookilleen ni godha. Haadha isaatti hima kinoo maal fida. Waan takka waa fidu hin qabu jechuudha. Haala saniin akkanatti blook ofirraa goonaa jechuudha. Blook godhuu qofa osoo hin taane addunyaarraa illee blook akka ta'u abbaa fi biitti iyyinee jechuudha. Reeppoortii haala saniin godhama. Waan akkasiiti gaahee na waliin turuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Waan kanarraa barumsa baay'ee akka argattan immoo abdiin itti qaba. Paartii biraatiin hanga walitti deebinutti ammaa fayyaan tura. Yaada biroodhaa addaa kan qabaattan yoo taate immoo dhuunfaadhaan na gaafachuu ni dandeessanii. Warri toora waasaabbii kiyya qabdan toora waasaabbii. Warri sanneen hin qabneen karaa fiibiitiin illee na jala fakkeenyaaf waan barbaaddan gaafachuu ni dandeessanii. Fiibiin kiyya maqaan isaadha qeerroo goraadoo jedha. Karaa saniin argachuu dandeessanii yuutuubii kan koo barbaadan alii aappii kan jedhu.
Egaa viidiyoon hoosnitti tolee yoo yaadicharraa kan gammaddan taate subscribe nu godhu akkasumallee laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa. Na waliin dhibaa'uu keessaniif